Dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo oduu har'aa kan isin dhageessisu Anayyaantuu Gadaati. Godinoota Oromiyaa lixaa Qeellam Wallaggaa fi Wallagga lixaa keessatti tajaajilli neetwoorkii addaan erga citee baatii tokko kan caale yoo ta'u, haalli naannoo sana keessatti waraana PP'n jiraattota irratti raawwatamaa jiru akkaan suukkanneessaa fi yaaddessaa ta'uu namoonni godinoota lamaan kana irraa gara neetwoorkiin jirutti imalan ni dubbatu. Itti dabaluunis godina Qeellam Wallaggaa fi Wallaggaa lixaa yeroo neetwoorkiin irraa citee ajjeechaa suukanneessaaf manneen uummataa qabeenya isaanii waliin gubataa jirutti akkasumas qe'eef qabeenya isaanii dhiisanii waraana PP kana baqatanii godaanaa jiranitti Oromiyaan bakkeen biroo warri tajaajila neetwoorkii qaban uummata naannoo kana jiraniif sagalee ta'uu akka qabanis namoonni yaada isaanii sagalee bilisummaa Oromoof ergan kunneen ni dhaammatu. Waraanni PP manneen uummataa qabeenya waliin ibiddaan gubuun haalaan kan itti fufe yoo ta'u, uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa jalaa barbadeessuun akka inni deegee dararamaa jiraatu gochaa jiru. Akka kanaan godina Wallagga lixaa Ganjii bakka jedhamutti muddee 28 bara 2020 waraanni PP mana uummataatti abidda qabsiisuun yommuu biraa deeman jiraattonni naannoo sanaa taatee kanatti gadduun ibidda waraanni mana irratti qabsiise dhaamsuuf yeroo deeman waraanni ibidda qabsiise kun namoota irraa dhaamsuu dhaqanitti dhukaasuun namoota hedduu rasaasaan yoo rukutan dargaggoo Daliisaa Asaffaa jedhamu immoo achumatti osoo inni abidda dhaamsaa jiru rasaasaan ajjeesan. Manneen uummataa hedduunis qabeenya waliin ibiddaan gubatee barbadaa'uu maddeen keenya sagalee bilisummaa Oromoof himaniiru. Oduuma wal fakkaatuun Wallagga lixaa Ona Ganjii Araddaa Maaruu jedhamutti waraanni PP kan afaan qawween biyya goolaa jiru namoota 3 ajjeesee mana jireenyaa isaanii ibiddaan gubuu odeessi arganne ifa godha. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo qaqqabe ifoomsutti waraanni PP namoota 3 maqaan isaanii tokko Eebbisaa Raggaa, 2 Fedhasaa Tamasgeen, 3 Biqilaa Tamasgeen kan jedhaman erga to'annoo jala oolchee booda mana jireenyaa isaanii deemuun manaa fi qabeenya isaanii ibiddaan erga barbadeessee booda isaan 3 bakka tokkotti ajjeesanii akka biraa deeman namni ijaan arge tokko sagalee bilisummaa Oromoof himeera. Lixa Oromiyaa addatti immoo Qeellam Wallaggaa fi Wallagga lixaa keessatti tajaajilli neetwoorkii erga badee namoonni ajjeefaman sagalee illee dhabaa jiraachuu jiraattotni illee komii isaanii golee Oromiyaa biroo irratti akka kaasaa jiran ni dhagahama. Humni waraana PP maatii tokko keessaa dargaggoota 2 ajjeesan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Migir jedhamu keessatti humni waraana PP humna addaa Oromiyaa jedhamuun beekaman guyyaa kaleessaa muddee 28 bara 2020 maatii tokko keessaa dargaggoota 2 ajjeesan. Dargaggoonni ajjeefaman kun Birruu Moosisaa fi Guutamaa Xaaloo kan jedhaman yommuu ta'u, ilma obboleewwaniiti. Humni waraanaa kun mana maatii isaaniitii qabanii fuudhanii gara lagaa erga geessanii booda ajjeesuun isaanii odeeffannoo maatii irraa arganne ni ibsa. Guyyaa ajjeechaan kun raawwatu dura bakka isaan uffata miiccatanitti humni waraanaa dhukaasa irratti banee baqatanii akka jalaa ba'an maatiin himu. Erga baqatanii ba'anii guyyaa tokko bulee eeruudhaan mana maatii isaanii deemanii ajjeechaa kana raawwatan. Isa duras obboleessa keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun adamsaa akka turan odeeffanneerra. Godina Horroo Guduruu aanaa Abaaboo Guduruu magaalaa Kombolchaa waajjira bulchiinsa duubatti waraanni PP dargaggoo Guduruu Dirribaa jedhamu mana hidhaarraa baasuun ajjeesan. Hanga gabaasi kun qindaa'etti reeffa dargaggoo kanaa akka uummanni kaase hin awwaallanneef waraanni PP uummata irraa dhorkaa jiraachuu maddeen keenya nuuf gabaasan. Manni ilmaan Oromoo Walloo Liyyuu Haayilii Affaariin gubatuun itti fufee jira. Akka gabaasaan Saabaa Oogee mul'isutti muddee 29 bara 2020 Walloo magaalaa Baatee Araddaa Sanqallee jedhamtutti Liyyuu Haayilii Affaar mana qotee bulaa 2 gubaa jiraachuu fi dhukaasni guddaan deemaa jira. Uummanni keenya Walloo aanaa Baatee torban dabarsine keessatti illee manneen hedduu gubachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti walitti bu'iinsa lubbuu namoota galaafataa jiruun namoonni kumaatamaan lakkaa'aman to'annoo seeraa jala oolaa jiraachuu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Akka gabaasaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz ibsutti muddee 29 bara 2020 bulchaan bulchiinsa Matakkal kan ta'an obbo Attinkuut Shittuu dabalatee itti aanaa Komishinara Poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz kan ta'an Inspeektar Misgaanaa Injifataa rakkoo naannoo sana keessatti mudate shakkamanii to'annoo jala oolfamuu isaanii itti gaafatamaa waajjira nageenya Beenishaangul Gumuz obbo Muusaa Hamdii dubbataniiru.
Oduuma naannoo Benishaangul Gumuziitiin manni maree naannoo Benishaangul Gumuz miseensota 4 irraa mirga himatamuu dhabuu kaase. Wallabdee naannoo Benishaangul Gumuz keessatti uumameen lubbuun namoota hedduu baduun ni yaadatama. Wallabdee kanaan walqabatee hooggansi olaanaa harka keessaa qaba jedhame 4 irraa manni maree mirga himatamuu dhabuu isaanii mulqeera jedhe. Namoonni mirga himatamuu dhabuu isaanii irraa mulqame obbo Addigoo Amsayyaa, obbo Shifarraa Callibboo, obbo Girmaa Manii fi obbo Araggaa Baalbidii kan jedhamanidha. Eertiraan Itoophiyaatti yakka waraanaa raawwattee jirti jechuun faawundeeshiniin nageenya addunyaa beeksise. Akka faawundeeshiniin nageenya addunyaa jedhutti biyyi tokko biyya biraa keessa seentee lola irratti hirmaachuun seera idil addunyaatiin kan daangeffame kan jedhu dhaabbatichi biyyi Eertiraa seera kana cabsitee waraansa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti godhame irratti hirmaatteetti jedheera. Akka ibsa dhaabbata faawundeeshinii nageenya addunyaatti Eertiraa waraana ishee kifilxooriin 12 sadarkaa adda addaatiin hirmaachisuun mirkaneeffadheera jedha. Oduu waliin kan ture Anayyaantuu Gadaati.